Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne ta'ansuudhaan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadha. Laayikii sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Lammiileen Itoophiyaa 1655 Saawud Arabiyaatti mana hidhaa keessatti dararamaa turan murteen hidhaa irraa kaafamuun yookaan adda cituun labsiin dhiifamaa akka isaaniif kenname himamee jira. Dabalataa odeeffannoo kana isin biraan geenna. Alangeen gadaa tuulamaa marsaan 71ffaan dilbata dhufu sirni wal harkaa fuudhinsaa gaggeeffama. Kanarrattis odeeffannoo dabalataa qabna. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa mara keessatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti tibbana fufteedhaan loltoota mootummaa waliin gaggeessaa ture irratti nutillee fufteedhaan miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiise jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo beeksisaa ture isiniin gahaa turre. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo loltoota hedduu booji'uu beeksisee jira. Haaluma kanaan loltoota booji'e kana kan baay'inni isaanii 1700 ol ta'e karaa dhaabbata fannoo diimaa idil addunyaatiin gara maatii isaaniitti akka deebi'an waamicha taasisee jira. Lollis itti fufee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu kaaba Itoophiyaatti wal gaarreeffannaa fi muddamsuun ture gara tarkaanfitti waan ce'e fakkaata. Guyyaa kaleessa TPLF leellaa jalqabee ture. Kun immoo muddamsuu caalatti waan uume fakkaata. Har'a immoo pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo fi akkasumas bakka bu'oonni Ingilizii fi Awustiraaliyaa gara kaaba Itoophiyaatti yookaan naannoo Tigraayitti imalanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turanii bariisoo ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun kun oduu baay'ee nama gammachiisu. Lammiileen Itoophiyaa 1655 Saawud Arabiyaatti hidhamanii turan adeemsi murtii isaanii addaan cite labsiin dhiifamaa taasifameef jedhamee jira. Akka odeeffannoo maddeen tokko tokko irraa bahan ibsanitti marii Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaan waliin taasisan irratti lammiilee Itoophiyaa 1655 mana hidhaa Saawuditti yookaan Saawud Arabiyaatti hidhamanii turan adeemsi murtii isaanii adda cite labsiin dhiifama akka isaaniif kennamu taasifame jedhamee jira. Hojiin amma hojjetame kun hojii gaariidha kan jedhame yoo ta'u hojii akkanaa kana hojjetuuf mootummaan baay'ee harkifatee jedhamee jira. Mootummaan kana dura miidhaa hammaataa yeroo garaagaraatti akkasumas yeroo dheeraaf lammiilee Itoophiyaa irratti Saawud Arabiyaatti dhaqqabaa ture. Mootummaan cal'isa filatuudhaan ilaalaa ture jedhamee jira. Yeroo garaagaraatti murtee hammaataa lammiilee Itoophiyaa irratti raawwatamaa ture. Mootummaan gidduu galuudhaan furmaata akka barbaadu yeroo gaafatamaa turettis mootummaan cal'isuudhaan dhimmichi abbaa dhabuudhaan miidhaan dhaqqabaa ture jechuudhaan yaadni kennamee jira. Ammas hojiin amma hojjetame kun hojii itti fufuu qabu waan ta'eef mootummaan hojii kana itti fufuudhaan mirga lammiilee isaa kabachiisuu qaba jechuudhaan dhaamsa fi waamichis taasifamee jira. Alangeen gadaa tuulamaa marsaan 71ffaan dilbata dhufu dabarfama. Alangeen gadaa tuulamaa marsaan 71ffaan dilbata dhufu araddaa jilaa dhaka koraatti kan dabarfamu ta'uu fiixeen gamtaa abbootii gadaa Oromoo ibsanii jiru. Haaluma kanaan sirni wal harkaa fuudhinsa alangee gadaa tuulamaa marsaa 71ffaa gadaa meelbaa irraa gara muudamaatti raawwatamu dilbata dhufu waan ta'eef jaalattoonni akkasumas hawaasni bal'aan sirna gadaa kana irratti akka hirmaatan gamtaan abbootii gadaa Oromoo waamicha taasisee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa fi lixa Oromiyaatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Guyyaa kaleessa waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaatti sa'a 8 irraa jalqabee lola gaggeessaa turu odeeffannoo isiniin gennee turre. Akkasumas odeeffannoo dabalataa har'a qabannee dhufuudhaaf waadaa gallee turre. Lolli kun sa'a 8 irraa jalqabuudhaan guyyaa kaleessa loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa kan ture yoo ta'u gaggeeffamaa kan tures lixa Oromiyaa aanaa Gullisotti ture. Aanaa Gullisoo ganda Jaarsoo Baddeessoo jedhamutti lola cimaa loltoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture irratti miidhaan guddaan kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabu waraana bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Loltoota hedduus booji'uu beeksisee jira. Meeshaa waraanaa hedduu kan hiikkate yoo ta'u PKM 3 AKM hedduudha jedhamee jira.
Isaan viidiyoo irratti argitan kun loltoota PP guyyaa kaleessa lola guyyaa kaleessa aanaa gullisotti gaggeeffame irratti booji'amanidha. Isaan kunniin warra carroomedha. Warra lubbuun isaanii hafe kan carraa kana hin argatin hedduudha. Lolli gaggeeffamee ture lola akkaan cimaadha jedhamee jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP humna dabalataa magaalaa aanichaa irra iddoo lolaatitti ergamte dursee hattee hidhuudhaan haleellaa irratti raawwatuun hedduu isii addunyaa kanarraa godaansee hedduu isii madeessuun akkasumas kan hafte immoo duubatti deebisu odeeffannoon achirraa nu geette ibsitee jirti. Lola hegeree Oromiyaa jedhu caamsaa 29 irraa labsuudhaan guutuu Oromiyaa keessatti lola gaggeessaa ture waraanni bilisummaa Oromoo milishoota fi poolisoota PP hedduu addunyaa kanarraa godaansee jira. PP'n guutuu Oromiyaa keessa maqaa gaachana sirnaa jedhuun qonnaan bulaa daa'imman ofiituu guddifatuu hin dandeenye dadhabaa hunda walitti qabuudhaan akkasumas maqaa milishaa jedhuun leenjii yeroo gabaabaa kennuun gara dirree lolaatitti bobbaaftu waraanni bilisummaa Oromoo hedduu miidhaa irraan dhaqqabsiisee jira. Miidhaan guddaan milishoota kanarra kan dhaqqabe gocha gowwoomsaa PP'n ittiin baacaa turte qabatuudhaan milishaan keenya onnee ni qaba qawwee hin qabu malee milishaan keenya bakka qabannaan dhiyeessuu hin beeku ajjeesee du'a malee jechuudhaan gowwoomsaa turaniin gowwoomuudhaan milishoonni hedduun lubbuu isaanii dhabanii jiru. Lolli kaleessa waraana bilisummaa Oromootti fi loltoota PP gidduutti gaggeeffame kan raayyaa ittisa biyyaa jedhamu gidduutti kan turedha. Lola ture irratti raayyaan ittisa biyyaa jedhamu milishaayyuu hanqatee ofuuyyuu baraaruu hin dandeenye jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalatittis guyyaa kaleessa lola cimaa loltoota mootummaa waliin gaggeessee ture. Lola kanas kan gaggeesse aanaa Liiban Cuqqaalaa ganda Gooroo bakka addaa Solole'aa jedhamutti yoo ta'u lola ture irratti miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Lola kana kan geggeesse guyyaa kaleessaa yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo har'as irra deebi'uudhaan achuma aanaa Liiban Cuqqaalaa ganda Makkoo Muummee jedhamutti humnoota mootummaa magaalaa Adulaalaa irraa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaate irratti hattee hidhuudhaan haleellaa raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisu odeeffannoon nu gahee jira. Walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo tibba kana lola cimaa hanga funyaan Finfinneetitti fuulla'uudhaan raawwataa turee fi akkasumas kibba baha Oromiyaatti aanaalee garaagaraa keessatti lola gaggeeffamaa tureen miidhaan guddaan kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabee jira. Hanga Adaamatti fuulla'uudhaan haleellaa raawwataa tureen muddamsuu guddaa uumee ture. Akkasumas dhiha Oromiyaatti aanaalee garaagaraa keessatti haleellaan raawwatamaa ture PP kan rifaasisedha jechuun waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Gama mootummaan lola guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kana akkamitti akka dura dhaabbatu wallaalee jira. Eessatti akka lolu wallaalee jira yookaan burjaajjahee jira. Ta'ullee humna dabalataa bakkoota garaagaraatti fe'uu itti fufee jira. Har'a konkolaataa 200 ol gara lixa Oromiyaatti humna dabalataa fe'ee jedhamee jira. Waggaa 8 guutuu lolee jijjiirama fiduu hin dandeenye kanarra mariidhaan rakkoo jiru osoo fure waan jedhuu fi humna dabalataa bakkoota garaagaraatti fe'uu kana osoo dhiise jechuudhaan hedduu yaada kennanii jiru. Waan nama gaddisiisu immoo mee manguddoo viidiyoo irra jiru kana ilaala. Manguddoon kun har'a gara dirree lolaatitti nama ergamu nama har'a lolli isaan malee lola isaan ilaalleen lubbuu isaa dhabuun isarraa eegama. Manguddoon kun garuu loli jedhamee bobbaafamus aanaa Dagama iddoo addaa Aliidoroo bakka jedhamutti waraana bilisummaa Oromootti harka kennatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoollee kabajaadhaan simatee jira. Nama biraatiin immoo loltoonni mootummaa Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa haala mijataa argatanitti fayyadamuun mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufaa jiraachuun itti fufee jira. Haaluma kanaan isaan viidiyoo irratti argitan kunneen mooraa waraana mootummaa aanaa Ada'aa Bargaa irraa hidhannoo guutuu waliin mooricha gadi dhiisuun gara waraana bilisummaa Oromoo fedhii isaaniitiin dhufuudhaan waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoollee simannaa ho'aa taasiseef jedhee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo duula hegeree Oromiyaa jedhu caamsaa 29 irraa jalqabuun guutuu Oromiyaa keessatti yeroo mootummaan filannoo gaggeessaa turetti lola bal'aa guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa ture irratti loltoota mootummaa hedduu booji'ee jira. Duula hegeree Oromiyaa jechuudhaan guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa ture irratti loltoota PP 1,700 ol gara maatii isaaniitti deebisuudhaaf dhaabbata fannoo idil addunyaa waliin hojjetuuf fedhii qabaachuu isaa waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Loltoota PP 1,700 gara maatii isaaniitti akka deebi'an
Kunis karaa dhaabbata fannoo diimaa idil addunyaatiin akka ta'uu fi dhaabbata fannoo diimaa idil addunyaatiifis waraanni bilisummaa Oromoo loltoota 1700 kana akka irraa fuudhu waamicha taasisee jira. Oduun itti aanu kaaba Itoophiyaa irraa kan ga'edha. Kaaba Itoophiyaatti tibba kana walitti gaarreeffannaan hammaatuu fi muddamsuu hamaan uumamuun ni beekama. Kanaan wal qabatee Olusegun Obasanjoo fi akkasumas bakka bu'oonni Ingilizii fi Awustiraaliyaa akkasumas kan biyyoota biroollee gara kaaba Itoophiyaatti imalanii jiru. Guyyaa har'aa muddamsuu hamaa isii mudate irraa kan ka'e PP'n qaamolee kana araaraaf gara TPLF'tti ergite jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee gama biraatiin immoo qaamoleen kun garas imaluun isaanii dhimma waliigaltee Piriitooriyaatii fi akkasuma nageenya naannichaa irratti mari'atuuf jedhamee jira. Qaamoleen kun garas imaluun isaanii guyyaa kaleessaa TPLF gara lolaa seenuudhaan haleellaa raawwatee ture. Haleellaa raawwateenis daangaa naannoo Amaaraa cabsee seenuudhaan aanaalee 2 to'atu isin gennee turre. PP'n dabree haleellaa diroonii raawwatuudhaan TPLF sodaachisuuf haa yaalu malee kallattiidhaan lola kanatti seenuu hin barbaadu. Sababni isaas lola naannoo Oromiyaatti fi akkasumas naannoo Amaaraatti deemaa jiru keessayyuu bahuu hin dandeenye. Humni PP'n amma qabdu lola gara kaabatiin yookaan naannoo Tigraay irraa ka'uu danda'u dura kan dhaabbatuu danda'u miti. Bajataanis wal qabate lola kaaba biyyattiitti bifa haaraan ka'uu danda'uu fi hanqinni bajataa hamaan isa mudatuu danda'a jedhamee jira. Mootummaa PP qaamolee gama Tigraayitti imalan kanaan wal qabate namoonni tokko yaada kennaniin PP'n TPLF'n araaraan qabdee lolli gara lolaatti akka hin seene taasisuuf akka ta'e tilmaamanii jiru. Kanas ta'eessan PP'n yeroo humna waraanaa guddaa fi meeshaa waraanaa gara kaabatti guuraa ture lakki gara lolaatitti hin deemin jechuudhaan hedduun dura dhaabbatanii turu. Ammas lolli akka ka'u hin barbaadamu. Lolli naannoo Oromiyaatti fi naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jirus dhaabbatu akka qabu PP'n dirqama dhaabuu akka qabdu hedduun akeekaa jiru. Gabaabumatti pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii bakka bu'aan addaa gamtaa Afrikaa gaafa Afrikaa Olusegun Obasanjoo fi ergamtoonni idila addunyaa dura taa'aa TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin marii taasisuudhaaf Maqalee galanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamoodha. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaa hawwii keenya nagatti nu turaa.